شوفتني مجهول يشبيت وسوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه مجرتني جولي ورمو بقجراتني إيقا دران درسي بقى ربي إدتني سنجين جا إدل أرفاية جولا ورّا أمتو كلمتك دو ربي نواقود ولماني إيقا وروني بيجينا ما خيسي كرتنيس ربي نيدرقا ربي سنياقودو waa'ee hangaasaa irratti namoonni hedduun ol baatanii waa'ee hedduu haasa'u jirtanii jechuudha. Hangaasaan akkamitti Jawaar dhiifama gaafatee akkamitti ol ba'ee akkamitti ifimaa icitiisaa warra jechaa turtaniif dhaamsa jechuu akka nam tokkootti. Egaa hangaasaan dhugaadha waggaa yoo xiqqaate waggaa afuriif dhugaa uummata bilisiginnaa keessa turee jira jechuudha. Warra paartii badhaadhinaa warra biyya bulchan jechuudha. Akkuma gaafa sakuriitti Jawaar halkan jalaa fudhanitti hangaasaan as ba'ee adda durummaadhaan isa jechuuf as ba'ee Jawaar arrabsaa ture. Garuummoo wanni sun akkuma inni afaan isaatiin jee as deebi'ee osoo hin turin turtii waggaa 3 kana sakuriitii isuman raawwachuun afaan isaatiin ka himu halkan itti dhufanii halkan gurraacha sakuriitii irraa kaafatanii jechuudha. Egaa zajaan rabbiin turuu jechuudha addunyaartuu namaa deebisa kun inni jeetti. Hacitii kana gabbaasee himuun dhugaa kana himuun adiidha haa himu. Garuummoo warroonni tokko tokkummaa asirratti duultan jechuudha. Akkamitti gabbee waan akkanaa himaa jettanii jechuudha san keessa wajji turee adii as ba'ee haa himu waan kumta keessa jira. Ammoo uummanni hangam takka biyyi tana haalli nu harkaa qaba biyyi tana akkatti biyyi tana sobanii bulchuu jiran warrummaan isaa wajji hojjetuu jiran gisee as deebi'ee isaan saaxilu jechuudha. Maaltu itti dhagama ammoo uummata kana jechuudha. As ba'ee waa'ee mootummaa naannoo Oromiyaa irraa gisee inni haasa'u hedduu takka dasana jee hedduu takka na gammachiisan. Akka nam tokkotti iccitii isaanii hatti aanu taayyee nuu gana gabbee iccitii gagguuruu ta'a. Hangaasa dubbattanii beesin taayyee nuu gana gabbee iccitii isaanii gana gagguura. Taayyees gaafa sakuriitii irraa kaafatan jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hangammaatti eegaa mallaa Dr. Lammaa Magarsaadhaa aangoo irraa kaafame booda mootummaan amma jiru kun akkuma hangaasaan jeetti sangaa jee jechuudha. Sangaa waa'ee sangarraa jabaase hangaasaanii dhuguma kun sangaadha. Waa takka jechuun waan mootummaa janii abdatan hin qabu. Hangaasaan bagaas beecitii isaanii gad diige. Hangaasaan galatoomi jennaani hangaasaan ammallee deebi'ee waa'ee takka kan dubbatintu jira jechuudha. Waa'ee takka haasoo ka'ee dhiise waa'ee hacaaluudhaati. Dhugaa hacaaluudhaati. Nin baasaa jee waadaa galee jira jechuudha. Sadhaas baasee akka waadaa gale sanitti takka takkaan as ba'ee akka himu barbaanna jechuudha. Kanaafuu warroonni hangaasaa as ba'ee dubbatuu hin qabu midireeshiin minaamin jettan achumatti dhaabbadhaadha. Saniifuu hangaasa itti jabaadhu doktor Tanakaa itti jabaadhuun siin jee akka nam tokkootti. Egaa hatti aanummaas warreen akka Mustafaa Jaarraa ni jiranii Sheeyaa Mabbutaa warreen kun as banii gana gaddiiguu deemanii jechuudha. Hundi isaaniitu tokko tokkoon naaliif egaa akkuma Jawaar Maammaduu jee dhugaa Jawaar Maammaduu kun hedduu tokko nama ajaa'iba. Nama Oromoo ganee milkaa'ee hin agarree jee jechuudha. Nama Oromoo ganee milkaa'ee hin agarree dhugaadha kun. Hundi isaaniitu warri Oromoo ganee jechuun waggaa 3 waggaa 4 uummata bilisiginnaa wajjin harka dha'aa ture. Ara namuu akkuma hangaasaanii deeba jeetuun eeyineen. Hangaasaa jechuun as beetu dhugaa waa akkanaa haasa'u jeetuun eeyine. Kunoo osoo waggaa 3 waggaa 4 keessa as deebi'ee gisee iccitii isaanii bakka gaddiigu hedduu akka nama ajaa'iba. Nuti jechuun warri waboo wajjin qabsaa ture jechuun hanga irraatti waboo gargaarree bira dhaabbanne. Meeshaatti ni gargaarsaan biyya alaatii fi biyya keessaan bira dhaabbachaa turre dhuga qabna haqa qabna jechuudha. Kanaafuu warroonni hangaasaan iccitii haa gabbaasu jettanis haa gabbaasu ganaatti fufa. Ganaa taayyeen as ba'ee jechuudha. Taayyeen as ba'ee iccitii mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtu takka takkaan gayyaasuu ta'anii jechuudha. Kanaafuu hangaasatti quban laatina hangaasaan qeeqinaadha. Yoo qeeqxan amma hangaasaa deebitanii yoo qeeqxan
if duuba deebi'a kana waan jiruu gadi yaasu. Kanaafuu hangaasaa irra dhaabbadha. Itti fufii jaani tammoo gaa lubbuu isaa minaamin kajan inni biyya keessa taa'eetti waan abdatu malee akkasitti as ba'ee akkasitti mootummaa san qeequu jechuun biyya keessa teessee akkasitti mootummaa san likkii galchuu jechuun onnee nama gaafata. Waan abdatee guddoo qaba jechuun mungkin abiyyi waliigaleeti. Abiyyi waliigalee waan akkasii san akkasitti iccitii guddoo san gabbaase malee walidduu takka waan nama ajaa'ibaati jechuudha. Kanaafuu hangaasaa itti nu jabaadhu iccitii ganaa gabbaaftaa jabaadhuun siin jee akka nam tokkootti. Kanaafuu hangaasaan mootummaan abiyyemmaa halee paarlamaa irratti maal jee afaan Amaariffaatiin warra dhageeffatanii jiraattanii dubbatee jira jechuudha. Haasawn inni qeeqe sun waa'uma hangaasaan eeggatee fi bira gabbee iccitii baasisaniif qeeqee jira jechuudha. Maal jee warroonni akka dhuunfaatti gabbaatanii karaa sooshaal miidiyaatiin haasawan taane dabarsan akka wanni itti jira harkumaa agarsiisee gochaan jechuudha. Hafarsanii dabarsan sun nu keessaa miti sun ajandaa dhuunfaa isaanii oofanii. Saniifuu ati qeeqee jira akka nam tokkotti abiyyiinis. Hangaasaan garuu waan abdaseen beeyne ati inshaallah rabbi isaa eega namni biyya san keessa taa'ee biyya akkasitti badde san keessa taa'ee iccitii namaa akkasitti baasee jechuun waa hedduu takka namatti ulfaata. Ati hundaafuu hangaasaa rabbi haa eegu warroonni hangaasaa qeeqan garuu ati qeequun gaariidha maal ni beeytanii qeequun gaariidha maaliifi ummanni inni hojii jiru sun jechuudha. Ummanni hangaasaan biyya keessa jira jechuudha. Namni tokko biyya keessa taa'ee iccitii akkasii dabarsee yoo namni alaa kun harka dha'eef mootummaan daqiiqaa takka hin dhaabdu jechuudha. Torbee takka keessatti isa kararraa meessitti jechuudha. Biyya eega akkuma nama waliin beenu biyya teenya keessatti lubbuun nama baasuun hedduu takka salphaadha. Lubbuun nama baasuun salphaadha. Kanaafuu amma hangaasaan qeequun gaariidha. Qeequun gaariidha. Qeequlleen gaariidha ammoo simachuunis gaariidha. Iccitii kana baasuu kanaaf haa galatoomuu hundaafuu hangaasaa rabbi haa eegu. Duraan gowwaallee ta'u gowwaa biltsiginnaallee ta'u ammallee gowwaa biltsiginnaati inni hin beekamu jechuudha. Mungkin ajandaa kan sossobanii akkana ji'imee laali jennee harka kaanillee hin beekne inni gocha kun baatii lama dura kanarratti raawwate hajee himu hanga namaa turaa dhaga. Baatii lama jechuun waan ture baatii lamoota as beerra isaa xiru jechuun waan biraan nama gaafata jechuudha. Kanaafuu mungkin waan qabantu jira jechuudha. Amma akka nam tokkotti Jawaariif illee dhaamsan dhaama jee nin gingisaa jedha namni waa himu nin gingisa akkuma jeesanitti mungkin waan jaaraniituma. Saniif akkasi gabbee egaa gocha akkasii sana haasa'uun hedduu tokko onnee nama gaafata. Mungkin isaantu harka lafiidhaatti waa wal keessaa qaba taate akkana jiinu qeeqi ni laallaa waan akkasii san faayoo qabaatu hin beeyne. Kanaafuu maaliin siniin dhaama hangaasaa warri qeexanis qeeqaa warri immoo jajjabeessanis jajjabeessaa itti nufuuf ijaani waan kaanis akka wal faana baasu jechuudha. Waa'ee caaluudha qorannaa fixee irra gaheetiin jira yeroo itti aanu qabadheetiin dhufe waan jeef jecha hanga sottuu rabbi lubbuu isaa haa tursiisuun jedha ni baasa sanis obsumaan eeyinaa. Kanaafuu ammoo waan takka irratti waa'ee Jawaariin biyya alaatti karaa Oromiyaa haata sin deebi'ini waa hedduu jira quban qabaa waan jisaniif Allahu aalamatti waan isaan waliin quba qaban. Egaa biyyi teenya hedduu takka rakkoodha. Biyya san keessatti jireenyaaf rakkoo. Nu amma akkuma gartan kana jireenyi guutuun qaalee maallaqni gad deebi'ee biyya karaa akka karaatti deemu hin beekamtu. Kanaafuu hunduma keessuma rabbi walumaanuu rabbi nu haganu waa godhu. Egaa walaa jajjabeessinuu isiin jaa warroonni sagalee xiyyeetan hanga dhumaatti dhaggeeffattan YouTube channel kana making kajo kana subscribe godhuudhaan like godhuudhaan haa wal jajjabeessinuu isiin jaa. Egaa YouTuberoonni hedduu ijoollee Oromoodhaa kun akka jara ollaa keenya jara Habashaa kanaatii miti hedduu akka dadhabina qabna waan ta'eef jecha subscribe godhuu like godhuu share godhuu haa aadaa godhannu isiin jaa haa wal bira dhaabbannu waa hundaan haa wal guddifnu akka waliin tuffanne jechuudha. Namu wal guddisaadha YouTube channel kun keessanii YouTube channel haarawaa jechuudha. Subscribe godhaadhaan wal jajjabeessan isiin jaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farshon fatane macha